Gurbaa Jorge ati maaliif yeroo hunda barfattee dhufta? Barfachuun mallattoo yarummaatti siin hin jenne har'a immoo maal taatee barfatte? Dhiifama barsiisaa, namicha tokkotu qarshii 100 daandii irratti gatee barbaadaa ture. Kanaaf hanga inni abdii kutee deemutti eegaan ture. Maal jechuudha? Gargaartee barbaadaa fi turte? Akkas taanaan hojii gaarii hojjettee jirta. Lakki barsiisaa, qarqaaree barbaaduu osoo hin taane miila kootiin qarshicha dhaabbadheen ture. Oh no! Hayyee abbaa ilmaa maal hajamtanii dhuftan? Mucaa koo mana barnootaa keessanitti galmeessisuu fedhee kafaltaa keessan meeqa akka ta'e baruu barbaadeeti. Mana barnootaa keenya waan filattaniif galatoomaa. Lakki filachuun koollee erga hamma kafaltaa keessanii baree booda Daayirektar. Tole, manni barnootaa keenya qulqullinni isaa olaanaa ta'uyyuu nuti kafaltaa isaa akka namni kamuu kafaluu danda'utti jiddu galeessa goonee jirra. Haaluma kanaan ji'a jalqabaa galmee wajjin qarshii 1,000, ji'a lammaffaa irraa eegalee garuu qarshii 800 qofa kafalchiifna. Hayyee galatoomaa, anis ji'a lammaffaa irraa eegalee mucaa koo nan fidadha. Maal taatee dhufte mee rakkoo teenaaf himi? Doktor eda rafee hirriba keessa of wallaalee ture. Kana dura hirriba keessa of beekta turte? Lakki doktor, tan edaatun adda. Bakkuma rafetti dukkana natti buusee wanti humna guddaa qabu tokko na ukkaamsee of na wallaalchisee ture. Gaafa dhiitadhee wixxisee dammaqu liqimsaan koo na gogee waa liqimsuu dadhabe. Akka an yaadutti wanti na ukkaamsee ture sun vaampaayira. Isatu liqimsaa koo na ciniine natti fakkaata. Akkas taanaan mee bishaan burcuqqoo takka itti dhugi ni ilaalla. Doktor, vaampaayira nama ciniineef bishaantu dawaadha? Lakki cheekaappiidhaafi yoo vaampaayirri si ciniinee jiraate liqimsaan kee bishaan ni dhangalaasa. Baga nagayaan dhuftan abbaa, maal isin qarqaarra? Galatoomaa Daayirektar, mucaa koo kafaltii harkaa fuudhuu diddanii maaf ariitan? Nuti kafaltii duraan ture irratti qarshii 300 daballee jirra. Mucaan keessan immoo qarshii 700 qofa qabatee dhufee bara. Hay, isin silaa akkamitti yeroo takkaan qarshii hanga kana dabaltu? Rabbumallee sodaattanii? Maal abbaa, isin qaala'iinsa jireenyaa amma jiru kana hin dhageenye? Jireenyi isin qofaaf miti bara, namuma hundaaf qaala'ii. Amma fakkeenyaaf gatiin dabtara tokkoo qarshii 70, ani immoo ijoollee 2 barsiisa. Mucaa tokkoof simisteera tokkotti dabtara 12 barbaachisa. Kana irratti kafaltaa isaanii ji'aan qarshii 2,000 kafaluu hin danda'u abadan. Kanaafuu akkam wayya jetturee abbaa? Daayirektar, wal qarqaaruu wayya kaa. Akkamitti isin qofa addaan qarqaaruu dandeenya? Kafaltaan nama hundaatu akka seeraatti wal fakkaatuu qaba bara. Erga ji'aan qarshii 300 dabaltanii yoo xiqqaate ciree fi laaqana ijoollee asumatti maaf hin qopheessitaniif shaayii fi daabboos taatu.